Sakiinaa jaamti Sakiinaa I think yaa. Foolollee narraan qabdu anillee fooloo irraan qabu. Michiyoon sun nama Islaamaati. Intala shamaraati. Eenyu maqaan sii I think yoo yaadachuu yoo jala jiraatte firraa dhiiseewu hin dubbadhu. So eegaan itti seenamee numa dubbadhaa. Sila abbaa irratti dubbachuun bareedaa miti. Asumaan ba'i jaan kalaas jalaa ba'i. Guyyaa isin dhufne faarsan. Jajjabdu dubartii hedduu jajjabdu. Mitiyoon sun mitiyoo jabduudha. Perfectii sensitivii nama ajaa'ibaati. Dubartii Islaamallee geema miti. Laal. Geeman taphattu waan gartee khuraafaata dilaa fi muuziqaa fi bashannanaa fi waan gartee waan ikhtilaaxaati waan hunda hin lakkiftu michiyoon sun garee shaadaa baay'ee hordofti. Baarakallah fiihaa. Amiin Allah. Kuma 700 qabdi. Garuu maaliifin dhabe? Maal? Michiyyoo sun gaafa kuma 50 namaa guute. TikTok amata meeqa amata 5 bar amata 5 TikTok meeqa si booda dhufee pheenxeenu meeqa si booda dhufee jaldeessinu si bira kote jarma keenya follow godhee hatta jalde aboo anta nagee anna jiraadhaa hin dhufu arra booda TikTok ummanni deelli bal'aan jiru amata 5 an TikTok irratti lallabuu ture jaldeessi ol dhufe meeqa nama meeqa أستاذ تيك توك يفرد أستاذ نما كما خرتمي سيدي إنا لله وإنا إليه راجعون نما كما شنتمي اللي انقل لجرانا ميت دوا ركوت أنا ما قدرت أكون فلو قرا وما في دبلم لم نسجرت إيمور أنا في ديور جروبا كنا إيمور والله يا مي أنو كفريت إن تيك توك أنا ديسني براياني أما س أتي مني مراتي كمان زيانا ما دفني ماله أدا ففجعني جرا والله نو منا ساسين نو مالا با إيسانيا أنا نيونجرو كنسيبا أبو مواز Gaafa Muwaaz nama 5 nama 6 nammeeqa wali qabee Facebook irraa shaadaa tana kana laala akka TV irraa inni itti afuufu ani TikTok kanarraan jira beekadha. Nama hunda dura wallahi jira. Dr. Hamdi nama hunda dura achi keessa jira wallahi. Qoomiin tun hundi maqaa jijjiirrattee gad dhuftee malee warri isin shaadaa qabsiiftanii warri asirraa akka nuti hojii warra imoo keessatti achi waldaa achi keessa oolan. Namni achi jira. Nama kuma raajoonni achi jira bara isin jirani. nama kuma tokko fi 200 taas jira nama 100 qofatu fooloo tolche ustaaza maal jechuudha tara na dhibe yaa jira na mo durmaan fooloo gooteen irtan dura amma deemaa jiran maashaallah ayyee rukuta kuma shantama galcha namni jirtan kun hundi kafaloo gootan rabbiin gartee khayriin teessan gartee isiniif rabbi bira isin dhaytu hamtuun teessan cubbuun isin raabuutu kan faloo godhan ustaaza atis viidiyoo waraabe ergiif poostaa godhu riipoost diiwutu guna yaa Malee waggaa meeqa namni osoo hin kadhanne dubartiin maarree naa godha tana maal rabsitu maal naa godha malammii Oromoo tiyya sii komandoo shanan gibee afran qalloo maarrittoo osuma jettuuti qottee meeqa nama 200 qabdi teessee harummaa duute nu caalti. Wanni TikTok follow guddisu viidiyoodha ustaazam di viidiyoo. Doktoraalli nama 12 qaba innis rabbi rahmata isaa godha. Abbumaas akkamii fudhattee miliyoon? Amma bakka kiristaanummaa keessaa baate shaadaa wangeelaa qabsiifne bar. Ajaa'iba qabdan. Fudhattee kunoo mee jirtii mee isa kuttee? Kuttee. Kuttee. Uummanni bar gallakkisee bar. Ani kuma sadii namni na jala deemu bar sanuu hin jiru. Subhanallah. Yaa. Wallahi. Abshir kunuu baay'ee dhabboo. Kunuu baay'eedha wallahi lazim. Nabiyyoota nama jira maama namaa wallaa qalee. Ummatan wasata. Kun takkaragaa si baha takkaragaa si baha beek. Akka fitinuma si godha waa takka malee wallahi lazim hundi si fitinuma si. Boru. Ustaaza wallahi nama hangana asitti argachuu waan guddaadha garuu rabbi irraa haa jaallatu. Akka durii jabaatanii jiran hawaasni keenya. warri ummata kana gufuutaa jiru warra geema jedhee halkan guyyaa magaalaa Qaahiraa tana warri ummata balleessu jirus ummatuma ijoollee islaamaa namni irraa dubbatu isinuma akkas diigamaarti godha inshallah gaafa isaan daangaa tarkaanfatanis dhiisuu didda halka arboo 20 saa geema sadaquma taphatti akkam godhu ummata gufuu laal jarri suni diigamuun yoo ka diigamtu yoo ka tabaddu taate wanni sii balleessu yoo jiraate namni waan rabbi himu ka waan diinaatiin himamu jara sanirraa alaqaa isaanii godhachuu yaa alaqaa irraa yoo kute mumkin
yookaan ammootu ati waan biraa faallaa jara dubbataa ka biraa ammootu isin you guys should doing good job jecha. Bisa deemteen dhaamuma. Sheekuutti orkaas ustaaza waan biraa miti hawaasni fi dhufa sheekuutti bakka gasti erganiitti akka du'aa hin guune fidhaqanii jiraatan. Hin beeyti bar wanti qawmi ummanni kun rakkina waan jala deemaniiru ummata keenya kana qoratanii gaafa balaan buute beelli buute walloluun buute kana jala deemanii bar jarri. Kana jala deemanii qaban seenaa. Waan jedhan yoo qarshiin tiyya wayita ani taphadhu haraama taate wayita an nama rakkataaf guuru hoo maaliif halaala taate leenji akkas nyaani ragaasii fidataa beek ati gaafa jara waliin teettee daraaru ayi godhaa mallaqa walii guuraa rakkataa kennite as deebitee ammootu gaafa isaa wanni kun halaala yoo kayyattu haraama yoo kayyattuun taate izdiwaajiyya waan jedhamu yes sadaqaanis jira kana malee hin taatu karaa mana kanaatiin malee hin taatu jedhan sammuu keessaaf galchee bar. Wallahi ummanni kasamanii bar sheekottiinis yaa jiran ulamaa khawaa guurtu khabiyyaan deemtu hawaasa kanaan deemtu dukkana baatu ulamaa ibbeena maal miskiinni sadaqaa kadhatu yoo hawaasaaf waa godhe mana saaniititti malee mana kiyyatti malee sadaqaanis du'aa'inis araarrinis laalaytu anna kanaan jirtu samitti fidhaa eefamaan Eliyaas dhufe garte Elsaabeetis nu fida Eliyaas Tuno tadi tuno fala takkan jalanin lakas. Adi tibar. Tibar. Enyu mawar. Qadar babile. Shiringa kaseta ku shiringa kaseta. Assalamualaikum. Qadar babile. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namni dhufun jiru bar garee shaadaa akka beeraawwitti isin dheeysu eegalani. Akka nama waraana. ummata aan fariirsitanii jirtanii tokko Ibrahim Khayyuu hagaree takka keessa akkana lallabu galgala kana Sheekh ta'an dhageen waan akka nama quraana keenya beekutti aayata tokko barreeffatee dhufe waan taane haasaa. Kijiba warandisi achile. Allah hirro kunne bara amata lamaan sadeen dabre tokko fa maraachine shaadaa qabsiifne maraachine bakka ayata hin fayyitu waan ni ganda kana dhufte yoo shaadaa qabatte malee qorichi siin jiru. Ittiin dhaginaa jaanii bara Abu Mu'aaz biran dhaginaa jaanii bara wayii qaba. Ijoollee nama bara jettee bara hay bara jettee ma waan jiru nama gaafataa gurbaani akkamitti kana itti gargara keessa waan jiru nu gaafatanii waan geerara yoom itti dabalan hin jira. Hay dhugoo dubbata ani dan afin dhayne itti shaadana qabsiisa. Hawwiina keetti. Wallahi ali akkana jedhanii bara. Waan wachiru dubbatan jetti bara. Hay jarasan wallahi maqaa geeddaradheeti maqaa akkana godhadhee sagalee jiradheetiin dhaqeetti bar ijoolleen taa'u namatti nun teessisuu jetti bar kan dhaqina nu kakattiisanii maqaa gooftaatiin nu kakattiisanii gartee waamee kan goone taa'uu dadhabnee jetti bar ijoolleen asa olla jetti bar. Maashaallah wallahi. Alhamdulillah islaamummaa jechuun waan akhlaaqa gaariidhaan nama yaamu ijoollee isin yeroo nama tokko jaasoynu baasaan jedhina because fadhu haadidu qalam kun kitaaba yoo jetteeni في قرتي قرصتاتي وأن يشار الناس دوها قرتي ولد قبني أمتا قوة قزتو قرتي أمتا قافة موسى في فرعون قرتي ولد دفني قرتي بلما قرتي يوم الزينة جراني ولد قويا يانا إذا قرتاني أمني ولد قبمي قويا قرتي ساهر فرعون ولد قبي في تربين قرتي دينك موسى سيري ميتي قرتي معجزة أجائبا كانت تغني taga injifachuu teessu walitti qabaa jedhani guyyaa sanitti gaafa inni kana hojjete muka waan Iyyesuus godhuu hin dandeenye nabiyyoota hunda rabbiin dinqii adda addaa mu'jizaa adda addaa hikma adda addaa kenneefi rabbiin gartee tireeningii godhee Muusaa galakkate Muusaan sodaatee qaalu yaa Muusaa hin sodaatin jedhee rabbiin Muusaadhaan gartee atiitu injifataan abadan jedheen gabayaa tana hunda siiriin akkana dachii balleessitee gabayaa tana baxabbate warra akkam ispeeshaalistii Fir'aawun walii qabee magaalaa keessa deema walii qabaa jedheeni sharxiin walii qabeef maal argannaa mindaan nuti argannu jennaan isin muqarrabtoota paarlaamaa keessatti warra dura salfii duraarra taa'u jedheen gartee hojii keessan amen jechaa dhufan gaa kana tarabbiin beekani gartee bobaasaa jala kaayee harkisaa kun akka ta'u argitan Fir'aawun rabbiin nabi Muusaadhaan gartee eenyutu darbaa magartee darbaa isin achi booda hin darbani akkasi guurrattee lafarraa fixxee achitti ummanni dillee akkasi dhufe san maal ta'e qaaluu amannaa bira Rabbi Musa wa Harun achi dhumate jiran allatti amanna jettu ijoolleen asirra teessee kanatti rabbiin fudhatte gaafa isaan Allahan waaqaa miti jedhan ingiliffatti itti garsiifne
afaan Amaaraa Oromootti garsiifne Yesuusii fi Ciisaan takkaa miti jedhan Ingilifa afaan hundatti akka takka ijoolleen fudhatte ulfarimee gara goonee gallakkisu jira. Tanaa miti isin hin didina suutumaatitti gurraan Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaam alayhi waggaa 60 maal yaamee abbeeraa isaatu adeera isaa waa islaameesse. Ati miti kanama islaameesse osoo fadhasa Nabi Muhammad bar walau harasta bimu'minin jedhe hin bolala namni kun ibiddar akka ni bolala. يا محمد فدكيت وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم أتكراك أجلتي وحي سربوس يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك جل ربي سبحانه وتعالى وان جم خيبوف نخنا أبسيسي يو التنمي يو قراتين قراسسين فما بلغت رسالة جل والله يعصمك من الناس إلمنا مرة سفل الدين أبسيسي قفا جل قرتي أتي وما عليك إلا البلاغ المبين أبسيس إتمايمو درية إنيا في بنتي إتمايمو أتي ما لجنة نسير كجرا قافا قرتي أبو نمتشي أبيران إساقهم قرتي kan waliin jiraatan waliin halkanii guyyaa daawaa itti godhu hatta inda sakaraatul mawti wayja laafi ali numa yaamne yaa adeera kiyya bar kalima takkittana qofa jijjene laa ilaaha illallah qofa dhiisime Muhammadu takkituma tana guyyaa qiyaamaa kan rabbi fuula rabbii duratti ragaa sii ba'uun gartee rabbi sii falmu kana hin jenne abbootii gadaa tana cufa harkee warra Qurayshii kana hunda gamanaaf gamana daawatti godhan itti godhani lakki jedheen gartee ala milla warra abbaa keenya abba dhaloota keenya kana marratti duunaa nuti maqaan hin balleessin jedhanii jaarsana ati guddaa si beeyna akkana si godhanii bar boo oromummaan iftee isin jettii bar dhuftee uftaha araban ta'inaa jettii bar dhuftee arraa asirra quraana arabaa jetti quraana ingilif maareen jettu wangeela ingiliffaan jettu ballaal wangeela amaariffaan jettu hin dubbattu uftaha isin jetti afaan oromoo haasoo jirti Itoophiyaa keessa halkan afaan intarnaashinaal amaaraatoo haasa afaan federaalaa afaan arabaati afaan amaaraa haasawa amaara kan cunqurse malee araba kan nu fixe harma ciraa nu godhe amaaraami afaan amaaraa naasawni anchi muuziqaa isaanii sirba isaanii afaan barachuu isaanii kanan baratani mililik maal nu godhe mallas waan nu godhe hin argitani ilaarra afaan amaaraa haasawaan nu godhu jiru dubartii isaanii cufa halkanii guyyaa jaalalabeeti yaani guuranii janajjaa dubartuma isaaniitiin hin deemu finfinnee guutuun amaarumaan hin deemu amaaraan feen amaara gartee ummata akkanaa jedha osuma akkana jettanii addunyaa boodatti haftan saniif islaamummaan dabalamu malee takka hin irrattu qur'aanni addunyaa kanaaf ifaa malee takka amantiin addunyaarraa ila gartee durirraa irratti duulan bar maatii Nabi Muhammad keessaa dura kaatee bar irratti duuluun maatii isaa keessaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ilaa guyyaa sanii ifaan san hin dhaabne addunyaa tana hunda waliin gee faallaa sayfiidhaan dhufte anaa fi abumaas maaltu sayfiin nu dhufe joollee dila kumaatama kuma 8-9 dila qabsiifnu kana sayfiidhaan qabsiifne waan ittuma yaamutti jirra afeerutti jirra osoo sayfiin kana qabsin taate qawwee si qabatanii jira gaafa namtichi abumaas yoo si biraa deeme atiin deebitee jechuun gargara kaan laa fadhaani malee dhugaani malee barnootaani hikmaadhaani malee dhugaadhaani malee dhagaan nama fudhachiisu hin jiru namni kijiba yesuusu mataan isaatu lallabuma tureetti takkaa namatti hin fudhan billaa namni namatti fudhachiisu jiru siyaasaan nabiyyeetu akkana isinii goona amboolii akkana karaa isinii ijaarra mabiraat akkas goona dindila isinii baafne etteetu itti lallabdi kijiba isi karaa dindilli hin ijaaramne dindilli hin taane fa kana fa gartee akkanatti simatan rabbiinis dhugatti akkanatti si yaama gartee namni gara rabbiitti nama yaamurra caalu hin jiru gartee mindaan keenya rabbirra jira asirra teenya nama hojii fedhii waan lallabuufis waanuma tana ustaadoonni doktoroonni hayyoonni namni waa beeku hunda jannatuma kana argannuuf malee isaanis jannatuma wani immoo heehaata limaatu adun kuffaarri hattaa yalijal jammalu fi sammil khiyaa jannatan seenan abadan yoo gaalli qaawa marfee lilmoo san hin seene rabbiirra namni fakkeenya namaa godhu hin jiru waman asdaqu minallaahi qiila waman asdaqu minallaahi hadiisa masala fakkeenya waan gartee fadhe rabbiin sii godha abadan kuffaarri hanqa toohida qabaatanitti rabbiin amananitti abadan gartee jannatan seenan rabbiin jedhee subhaanahu wa ta'ala nu hime san qofa keenya kunis akkasuma bar nama islaamaa fi hin jiru ka jannatan seennes bar toohida hin qabne aqiidaa hin qabu hin baratu waa takka hin jedhu kun eessa deema sila hundaafuu rabbiin qopheessee jira rabbi isiniif haa laaffisu baradha ijoollee islaamarra warra kufri kanaatu jaldeessa warra quraana kana waa garii irra dudubbisee dhufee waan caccabaa kanallee haa taatu waa dudubbisee wanta jedha keenya boqonnuma takka muhammadun rasuulullah jedhee ragaa fidachuu hin danda'u rabbiin tokkicha malee jechee fidachuu hin danda'u islaamumaan amantii dhugaati jedhee gartee aayaa tokko fidachuu hin danda'u numa jiraata mata 20-30 namumaatu islaama jeef akkana jiraata quraana baadhatee deema hin beeku faatihaa hin beeku afaan salaataatis hin beeku jedhana asiifaa boqonnaa 2-3 katabattee gara mana jaldeessaa deemti takkiti sanarraa fuudhanii rukutan achitti waan quraana irra jiru faa hin jirtu jetti
Muhammad fakkeenya maal fasiitaa jedhanii achi dhaqee waan hin beeku himuu hin danda'u. Yaa jiran ofiifuu waa'ee Nabi Muhammad hin baranneeti. Hadiisa sahiifaa fi da'iifaa fi naasikaa mansuuqa addaan beeytu Hasanii fi maadii addaan beeytu. Tafsiira afaan Faatihaa hin beeytu hiikoo Faatihaa maaliif si ajajamaa irraa si dhorkaan beeytu. Mee maal dhayitee jaldeessa kaafira tokko maal itti himta atuu Nabi Muhammad hin hordofne hin baranne maal dhayitee itti himta jedhana. Maal dhayitee itti himu deemta. Waan quraana irra jiru hin jiru jettee eenyutu irra miidhama irra eenyu gartee zulmii dalagee gartee lubbuu isaa irratti jedha bar mimman iftara ala Allahi al-kadiba. Eenyutu irra gartee eenyutu nama gartee irra zaalima jedha lubbuu isaaf miidhe takka eenyutu irra gartee zaalima jedhe nama rabbi irra gartee kijiba kaaye. Nabi Muhammad irratti waan Nabi Muhammad hin ji'in gartee waan an hin ji'in Rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi falyatabawwa maqaadahu minan naar jedhe bakka iddoo teessuma jahannama keessaa qopheeffatu jedhe waan an hin jedhin takka waan Rasuulli jedhe hin jenne kan jedhu. Hadiisni akkana jedha dubartii akkana jannata keessatti akkana hin jirtu jettee achi faayida hiite inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun akkasitti bar hin jirtu jette. Hadiisa irra qaraanii isaan fadha isaanii jala deemanii kufriin waan wangeela isaanii irraa gartee hin arkan quban qabanii waan teenya tana waan itti man akka tasaa arkan dubartii achi keessa urban ataraaba li ashaabil yamiin kana farratti qaran maal achi keessaa godhu deemu fuudhaaf heeruma wal horuu keessatti deemtanii jedhan irraa quban qabdu gartee ati yoo hin qabda huuralaa inni hin qabdu jedhanii atoo dhiiraaf akkana qopheesse maal irraa qabate dubartiin maal taati asirratti boqote abbaa manaa biraa deemte yoo warra jannataa taate eenyutu heerumte waan takka irraa quban qabdu maal godhuu deemna foonii fi hafuuraa fi waan cufaan jannata qananii godhuu deemna mana hidhaa dhaquu deemna maali Aadam akkuma isaanii wangeela isaaniitittu Aadam jannata keessatti haadha manaa qabaachuu tureemi eessatti fudhaka wangeela isaaniitittu fuudhaaf heerumni kan jiran ta'an haadha manaatiif abbaa manaa ta'anii jannata keessa jiraachuun turre Aadam alayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam ummata gartee fuudhaaf heerume dubartii dheengadda maalii jedhee mucaa yaa si gaafadhaan jedhee siifaan biyya lafaa irratti dubartii godhee waaqayyo si uume gaafa duutu dhiira taatee kaafamtaa hin jedheen jedhaan jette maal taatee kaafamta dubartii jireenya bara baraa ta'u dhiira taatee seenta maali seenta qaama saalaa qabda kaan saalaa maal godhu deemtanii jeen saalli lama wangeela jannata acha keessaa maal godha duba maal ta'u deemte heeka gaafii qabaate jimmittiin Ustaz Abumaas gaafii qabaate akka jimmitti ta'e beeyne waan argu bara Asoo adda kutuu deemti lakki asoo makan adda kutuu deemti. Eewwama ajanda faanu jala deemaa dhaqaati adda facaasaa fa jedhanii bar akkuma gartee gaafa nabiyyata tergees. Maashaallah. Saniif akkanatti waan jarana waa laala waa dubbisa beezikii waa baradha hundaa miti. Ibaaduma toohida irraa salaata irraa hajji irraa zakkaa irraa fitr irraa eenyu irraa nabiyyu seena nama bar Iyyasuus kana ijoollee islaamaa Iyyasuus jette arrabsituu jira bar jarana. Subhanallah. Wallahi Ali akkasin arke. Yesus maal kee Yesus arrabsituu jira ijoollee islaamaa taate jedhana. Yesus keenya bar. Maqaatti godhan Ciisaan keenya bar obboleessa keenya bar. Obboleessa nabiyyoota nabiyyeen obboleeyyanii bar isaan abbaan isaanii takka haadhaa fi abbaan akka adda. Nuti itti amannaa bar. Addaan hin baafnu bar. Arkaana iimaanaa jahan keessa agartee aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbi والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أبدا الداهم باف نبيوتا هند إساني I work tomorrow so كناف وان هند جرى كينيا قرآن كينيا ربين قهنو قولي نوتي وانجيلا كانت هاجمني قرآن نجيهن ربيت هويدا كانت يامو تجر قرآن كيسا ما فرطنا في الكتاب من شيء أتشكين يونتي قرآن رواينا بمام تاسوين واي ربي جنة وعون تاسوينو إسان تلو فيغرتي أو وانجيلا كينيا فانا جر قرآن جراني واسان غافس خانفوني نوتي كان إسان الركن نمالي وانجيلا نيمتي وانجيلا شهادة إسان كبسيو جرامو سو وانين كيسا نمخانا وميخانو نوتي وانجيلا كون هندسا دبين اس كيسا جرتو كجيبا يچو تنجر كجيبنيس كيسا غوتو دبين جچ ربي تلين كيسا هنجرا جچ نما كيسا جرا جچ سيطان هنجرا جچ پاولوس جرا جچ ارگموتا جرا جچ غرتي ربي جرا جچ حريتي جرا جچ انيوتي ري جرا سي واني هندا نوتي قرآن كينيتي نو قتل شابر غرتي عيسى علم مريم في هاتي عيسى ربي نرها جالتو كانا ياكلان الطعام akkana jedha deemnecha keessa akkasi kun akkanatti qurxummii alollatee kana qurxummii dhukkee irraa kaasa haadhaa fi hin nyaatan nuun jedha. Warri kiristaanni foolowarra gurguddaa qabu yeroo baay'ee waa'ee amantaa isaanii tanaa fi warra amantaa isaanii leellisu ni deeggaran. Waa'ee kana hedduu facaasan. Ijoolleen teenya warri foolowarra gurguddaa qaban
waa'ee dhimma amantaarraa bilisa ta'a akka waan tahanii kanatti fakkaata yeroo baay'ee. Waa'uma garee shaadaa tanaa'u baay'een quba qabaatu jiraachuu dhabuu mala. Egalee jiraachuu dhabuu mala. Maaliif barbaachisee wanni kuni? Amma fakkeenyaaf chaalenjii kiristaanonni chaalenjii baay'ee godhan. Wanta peejii isaaniitii fi maarree isaanii yeruma takkatti walii qabanii wal jalaa fuudhanii gurguddisanii akka wanni sun dhaamsi sun bakka hunda ga'u godhan. Ijoolleen teenya tunii nutu gartee waan tana dhimma dhuunfaa ganda ofii ibsachaa jira moo waa'ee sanyummaadhaa himaa jirra moo waan waliin qabnu himaa jirra. Yoo ilaalle fakkeenya fudhannee garee shahaadaadhaa garee teenya tawaloodhaati. Maybe hoggaan akkana laalu kutaan takka ta afaan Oromoo dubbatu ta keessan hin jirre jeetii yaada. Harargee, Arsii, Walloo, Jimma, Baale, Jimmaa, Shawaa, Booranaa hundaa keessa jira. Hundinuu tawxiida tokkichummaa rabbitu walitti qabe beekadhu. Tokkichummaa rabbitu gartee walitti qabe. Garee teenya tashaadaa tana arraarraami yeroo fadhan riippoortiidhaan dirgim faa godhaniiti akka hunnoo dhiyoo tanan daleedu dheengaddu moyoon banamte. Yaa ijoollee teenya warra folowara qabdan. Mutaabi'iina takkaa hordoftoota dila qabaachuu kana maal ittiin hojjettanii jee rabbiilleen irraa isin gaafachuu mala. Isinillee warra isan hordoftan mee eenyu hordoftanii jee isin gaafachuu faan mala. Laata maal hojjette waan ati rabbi aangoo tana siif kenne har'a beekamtii sii kenne. Beekamtii sii kenne tana maal hojjette rabbiif? Mee rabbi bira maal kaayyette ijoo? Maaliif amma wanta yuutuuba qabna yuutuuba garee shahaadaadhaa. Ka islaamni kun asirra jiru. Ka islaamni warri yuutuub tiiktook irra jiru qofti osoo hin taane kan hordofuu namni kumaa gad ni takkata yeroo takka malee irra guddaa kumaa ol. Obsaa Yusuf ol naqa. Nama kumaa ol sigalee nu bira ta'a. Garuu har'aan tana yoo ilaalle yuutuubni keenya hagaree shaadaa waliigalaa garee shaadaa jechuun beekaduu anaa fi Abu Muwaaz qofaa miti. Abdii Musaatii fi Awwalii fi Faraanii fi Hunnoo gartee abbaa caaliitiif kana miti bar nama laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jee hundi garee shaadaati osoo Somaalee ta'e osoo Amaarallee ta'e osoo Tigree Guraatii Walaayittaa Hadiyyaa fi Alaabaa fi Kampaata waan barbaade osoo ta'e garee shaadaa jaama. Hunnoo ilaa amman tanaa gareen maaligaa wanti bineensi eenyugaa yuutuubni waan takkallee ol ka'an jiru. Beekii sibira kutee dhalootaafillee waan oolu wanni sun. Kiristaana islaamaa miti. Ati islaamni dhaggeeffattee jalaa barreeffattee takka jalaa qabattee daawaa ittiin godhuudha miti. Kaafirrummaa silaatuu silaa jalaa barreeffattee daawaa itti gootuu yoo dhaggeeffate ifiifuu Kadeemee masgiida barbaadu fata. Dhaggeeffatee gaafa qofee bilcheeffate masgiida dhaqee shaadaa qabachuu fadha maali? Akkana islaamaan fadha. Eessatti agartee kun yuutuuba akkanaatiin dhaggeeffadha hordof dhugaan naa gale shaadaa qabata. Irraa jalqabee ilaa jalattiin daawwadde. Subhaanallah. Maashaallah. Takkaa hunnoo waggaa meeqaa? Takkaa viidiyoo daqiiqaa 15 daqiiquma lamaatu taa'ee waan faayidaan hin qabne viidiyoo ilaaluusi. Garuu michiyyoo san jalqabarraa eegaleen ila hanga xumuraatti fite. Fooloollee narraa hin qabdu anillee fooloorraa hin qabu. Michiyyoon sun nama islaamaati. Intala shamaraati. Eenyu maqaan sii I think yoo yaadachuu yaa rabbi Allahumma salli ala Muhammad. Sakiinaa jedhamti. Sakiinaa I think yaa. Sakiinaa. Ustaz jala jirti yommayyuu. Kuma 700 maal qabdiimi? Abboo yoo jala jiraate firraa dhiiseewu hin dubbadhu. So eegaan itti seenamee numa dubbadhaa. Sila abbaa irratti dubbachuun bareedaa miti.
Asumaan ubbay jaan kalas jalaa ba'i. Guyyaa isin hin Ba'i. dhufne faarsin. Deema Yaa gaarii. jajjabdu dubartii hedduu jajjabdu Mitiyoon sun mitiyoo jabduudha. Perfectii sensitivii nama ajaa'ibaati. Dubartii islaamallee geema miti. Laal. Geeman taphattu waan gartee khuraafaata dilaa fi muuziqaa fi bashannanaa fi waan gartee waan ikhtilaaxaati waan hunda hin lakkiftu mucayyoon sun garee shahaadaa baay'ee hordofti. Baarakallah fiihaa. Amiin Allah. 700 qabdi. Garuu maaliif hin dhabe? Maal? Miciyyoo sun gaafa 100 yoo namaa guute. Way abaluu keenya footoo fi girgiraa fi khasalaa fi cilee fi libaanataa fi ejersa walirra darbanii footoo profaayil raqaatanii mabruu congratulation ol guuran. 50,000 20,000 fi 10,000 namni akkas godha. Michoo sun I think nama takkallee nagarree nama isii maashaallah baga rabbi barakaa sii godhe 700. Baga barakaa sii godhe. Wanni ati gootullee Iyo nama dabala rabbiin. Waalaikum salaam. Obsa. wanni ati gootullee waan bareedaadha. Bareedaadha waan gaariirraa dubbachaadhaa jirtanii. Ilu welcome. Laali. Fitadhu ayyee fitadhu. Barakallah fiik. To doktoram din lumte. Hime. Akkuma quraanaati sumunan qabdu. Ta'u Akka wangeelaati jechuudha. Wanni wanni kinarraa qabaddaa niin dubbaddaa sii fi Abu Muaziz ani hin beeku. ayyee habarrannaaf dhiifteen seeti. Ayyee Maaliin dhiifa? Aareetiin xiqqoo jidduutti use malee hin dhiifne. Akka nama aaruutiin ta'e. Akkasitti wanni ani xumuruuni dubartoonni keenya islaamaa waan hin malle yoo sheerii godhuu baattanis numa guddattan. Akkana. Waan gaarii waan sawaaba qabu irraa baratan yoonii fi gadhiiftanis akkuma miiciyyoo sakiinaa saniitti rabbi isin guddisa. Na'am. Fooloo teessan. Na'am. Fooloo takka an dhandhameen beeku waan kana feesbuukni naa godha ilillii fi minaaminashinii ol guuran tana an karuma faranjii karuma tiktok keessaa kutuun beeku an dhiyootana kun darbar dooraa alaalaan jee kolkolow bismillah waa takkaan dhageenyeen jeen. Kanaaf jecha jabaadha mudhii hidhadha warri foolowara gurguddaa qabdan waan khayrii sirra dalagaa bakka khayrii garee shahaadaa hadaraa garee shahaadaa tiktookaa arraan tana isinit dubbadhe. Arra isinit dubbadhe gaafa riippoortii godhan namni 100 takka yoo garee shahaadaa jaalate nam 1,000 takkaatu jibba akka isin jiraattuuf. Asaas. Namuu bakka nyaattu hooqata bakkina nyaattu garee shahaadaatii fi tiktooka garee shahaadaa sanii yuutuuba sanii fi tiktooka garee shahaadaatii na nyaatai akkasi. 100 takka yoo jaalate garee shahaadaa 1,000 takka ni jibba. Sa. Irratti hirmaadhaa hoottaa tiktooka sheerii godhaa. YouTube sharing goda jazakumullah an akhiril jaza ifa mana goda rilati artan illen ila galatoma wani YouTube laala mumuazani qaamaan na beekaa eenyu ustaadamdiin qaamaan na beekaa yaman gaafaan ture ammaaf Austraaliyaadhaan jira deenya kanaan dhufe baga rabbi si fide followersoonni gurguddaan sababa isaan irraa wanni ittiin seenne waan isaan irraatti garee shahaadaa. Illuu jirtu? Haramatiyyatti buba. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illuu faanuu badee minuura. Garee tana dhufee leenca ittiin kan nu adurree illee. Na dhagaantanii uummata keenya. Sheega isin jala bulaa biraana maal taatan sa? Haalu jala waan goota. Wallahi dhufaa. In dhufaa nama viidiyoo kiyyoo laaltanii gara sheekaa wanni deebiseera gara waan rabbi. Osoon deemuutiin keessaa beeti uummata keenya. Wanni sababni isaan itti waan kana keessaan baaneef mee yoo rabbitti amanan taate wahiin isaan kanaan jechuu barbaada. Xiqqeenyatti fakkaatti. Bakka kanaa tana dhufuun sheer godhuun xiqqeenyatti fakkaatti. Hundaa'uu rabbii torkaa qaba. Irra hedduun isaanii maslahaa isaaniitiitu achirra ra'aafi. Yoo waa'ee amantii keessa gaseennee dubbanne
follow saniin nurraa deebi'aadhaaf. Follow kunoo deengadda meessi qoodatti miciyyoo miliyoona meeqa qabdu osoo isiin teessee kallattiidhaan namni meeqa isii daawwatu jiranii dhaqanii lib godhan ajjeesan. Follow sun wajjin qabriin deemneeti kafanuma tokkichaa wajjin deeme. Biyya Yaman Huutiidhaa bulchu jiranii beektaa Ustaad Mu'aaz. Naam. Harka gaddeeffadhuu salaatii janii masgida keessatti daaraa wal goonee rabbiin sababa sadiin Astiraaliyaa na fide waan ajaa'iba sitti taatu. Ajiib. Nuti deemaa isin an abbaa biyyaa hunda bakka bu'eetiin dhaabbadhee du'eetumaan asit dhabamaa jeeni Ustaad Hamziin seenaati jedha ga'uun dhabu deemaa dhabamaa asii. Waan gartee rabbi malee rabbiin jiru. Aboo ummanni kun warra Israa'el tumu jiru warra Ameerikaa tumu jiru nuti obsaa Yusufati dhaabbadhu. Bo'oo isaanirraa achi dubbiin sun akkasitti tolteeti diida akkas barii tole munaafiqa du'e malee nagarree jette wanniin kanaafuu namoonni irra hedduu wanni isaan akkana jaaniif ajaa'ibaan muka dhiibaantuu taashu. Qaalii kiyyattanii qaalitti nama akkasi nama gootan jedhana Jawaaris osoo gootanii maniidhaan galchitan rabbii tochii qabbaase qalcee maanni jechuun gartee soo siyaasaan tun khataraadhaaf eebballe fette. Qaalii keenya jetteeti mana qilintoo si qalamfaa gariin achi qalamta. Saniif jedhana suutamee. Kanaaf abduu seenaan dubbatamnu sila warra makaa wanii dubbatama. Beeki. Dammaramtanii warri singa garee shaadaa keessa jirtanii baatanii warra abbi sinaa baasu. Hundinuu garuma shaadaa keessa jirra. Garee shaadaa. Malee shaadaa. Amma akkasana warra hayya duree uno gareen warra kana. Nama taataaf godha ammumarraa taataaf godha ammumarraa abmuwaas taataaf godha. Sheeka nuti Elloon haa dubbatu. akkamitti seennaree Taataaf godha miidiyaan geenyeetti Kaarri galmaa qabdee farsoo jalaan qotta. sappoortara garuu amma guutuutti hin duunneetti seennan hunda garee shaada. Yooma gareen shaadaa tunoo geema yooma qabatti dhiiroo. Gaafa barbaadan taphattaa maaf hin mushkila. Saadaadhaa geema guddaa hunda taphattee mo'achaadhaa jirti maashaallah tabaaraka. Eenyu hojii taphanaree hundinuu garee warra shaadaati. Guyyaa hunda taphachuu jirti. geebaa akhiraa. Namaan waliin bu'aa malee eenxee tokkoo fi gartee sheeka tokko waliif finna yookaan amantii taatii nama. Eenyutichi deemee si wajji taphata lafarrattu sababaa keessa kun odeen gaddaa nama na keessummeessi jaanii natti erganiitu Tasmaaniyaa irraa hin qe'ee Birisbeen dhaqee akkasin namni na deeyseeti hafuura qulqullichatiin rukulte. Waa jaaqatin kanne rahaa godhaa jira. Namni lafarrattuu nu deeyseeti kunoo achi ergamee dhufe jaaniiti. Ittiin Namni munnaadhe lafarrattuu nu deeysuu jira. guyyaa tokko labsu qabna gareen tun ummata hunda bira ga'u jirana waan addaa waan numaa yuutuub foloo jennuuf waan asirra waraabamu achirra maxxansina hunda si dibeetii fi waan asirratti haasa'amu hunda achitti dhaabbata guddaa qabna naam. Wanta footoo wanta sanii maaligaa yuutuuba keenyaatis asirratti takka yoo qabaatte footoo asirra agarsiisi. Bishaan dhugii takka taaptaap goosifna of guddisa. Ani halkan walakkaa taatee bu'uu fi baramma. No. Dhiise namuu gaafa dhukkubsate taa'ee rabbi kadhataan argine gaafa dhukkubsate bar hin sirbu bar. Wallahi lazim. So toobadhaa jiran wallahi lazim. Ammumaa gammadaan amma fooloo jedhan fooloo osoo hin taane namni ani amma eega viidiyoo amantii gadhiisuu jalqabe laayikiin kiyyaa ka amantii kana guddaadha. 40 fa'aa laayik naa godhan. Akkas. Ilmoo fooloo kanaan argattaa waan rabbi amma sirba tokko gadhiifte ati ofii sirbita malee nama hedduu sirbisiisaa jirta bar. Makana. Yooma imaan illee gabaatiin viidiyoo waan rabbi tokko gadhiifte namni si jala jiru guutuun ni barataa jechuudha warra si jala jiru guutuun hin sirbu waan rabbi sanni dhageeffata keerii argatta jechuu barbaadne akkasuma uummata keessa. Naam dhugaa keessan. Yaadachiisa gareen akkanaatii jirti da'awaa hawaasni keenya akkanaa wallahi wal baraaru osoo nuti asirra akkana hin jiraanne hawaasni kun akkam taanaa dhiba yeroo garii. Wallahi gorsa mana kiyya shamarran deema nama na rabsina deema qaraani jedhani yeroo mana kiyya dhufan qarai deemi asii nama na rabsini jedhee aga mana dhaga nama na laalu quraana deemi qarai faayidaa takkan qabu asirraa baradhu as jala teettee olii gad deemu waa takkan qabu yoo qaraate waa baratta yookaan ammoo yeroo kee fitta asirratti. Sahih. Hundi keenya jechuudha waa qajeelchu. Aamin. Hunda keenya kun boorishaan isin jira. Ahmad Jimma. Ongela nan lallabdan jedhee hedduu takka jedha amma fi fuula lallabee galee bara.
naatee boona gurbe jaarsana amma boorisha afuuraan seene mu fooniin seene gurbaan Naas jiru mee haa banatu. nama waaqayyo yaa hawla laa quwwata rabbi haa laaffisu wala hiddari hedduu oomishanne ebbo hundi keessanuun jirtani rabbi isiniif haa laaffisu jiruu bareedduu rabbi isin haa jiraachisu maal ammallee miliyoona takka hin galle 500 maa taa'u jiran miliyoona galcha anis gartee halkan walakkaa na biraa taate akka Itoophiyaatti halkan walakkaadha deemnee rafna jiran hojiidha sa'atan lirabbika wa sa'atan linafsika waalaikum salaam nama waaqayyo Kam nagaa keessanii jirtu? nagaan siif haa ta'u Aloo. abeet Nagaan illee ta'u kam nagaa keessanii? baga gad dhufte akkami yesuusin fudhatte Yesuusiin ergamaa ta'uu isaattiin fudhadhe ka. siifin kanna jedheetii barduran Akkamitti yaa kennuu barbaaddan? waan feete feetu konkolaataan kootu Dinuma gurrata ustaaza habba meeqa? abba meeqa Eegaa Yesuus kan namu fudhadhaa jettanii guurratanii meeqanni? Inni tokko moo hedduudha inni? hin lakkoofne fudhadhaa jedhanii bar ani maaliin fudhadha jedhanii bar tokko karaa irratti diraamaa dalagu maal fudhadha jedheen haadha manaatu fuudhuu dadhabeen Yesuus fuudha isatti hin galcha jedhanii bar Uno ishee garagaa naa baallala. Wallaan eluu gaafa tokko deemaa qaraa jedheeni deemee garuu eegalee alhamdulillah eluu galatoomii jedha. Masha Allah Allahu Dhugumaan gorsaadhaan wallaan. dhuga akkasuma Wallaan deemaa garaadhaan. wallahi dhuga yeroo garii namni bar bartee hattuun yeroo garii maal namaan jette aboo gaddaa kanan beeysin jetti bar gartee si sirreessiti so bakkuma hundaa'u nama qabaachuun gaariidha beektu yani jabaadha Akkasii garee shahaadaa taanee jirra maashaallah nuun jedhaa. akkas loogoo ummatatti hiraa loogoo keenyas garee akkasi ummatatti dabarsine illuunis har'arraa galgala kanarraa muramtee dabare ida'ame Abbaan canaa sirboo sirbitu duruu wal dhiifna abbo duruu wal riippoortii dhiifna dhabuudha yoo wal sirbe sirboon gadhiise. maal goonu walin dhufna walin dhiisnu warro kunna Sheeka baraa nuti asirra durriyyee nu seetan malee nama quraana binnaar wallaan. alhamdulillah akkas jabaadha nurraa sirreessa Rifeensuma kanaan warri namni durriyyee nu seetan malee quraana warra binnaa keessaan. kana nutu dheeressinee amma torba saddeetaan akkana godhin anuu warri rifeensa dheeraan qabaachuu ture wallahi dur osoo na argitanii iyyaalummaa oofne waa takka namaan gootu ededuma nama dhoofisifti dubartuma takka olumaa gasi waa takka namaan gootu iyyaalummaan illo waa takka namaan gootu bar beekumsa siin dabaltu digirii siin dabaltu wasaab yoo meen was goono maa hoomiin ni gee jechaatuma ol taarife akkanuma dheereesseetuma kanuma bakka qofa hudduu lafarra akka jaldeessaa shorreessite boodara maanuma hidhaa galta waa takka masjida siin galchitu durriyyummaan barigalle so saniif namee namuma durri Rakkoon jiraannaan nuyi ma bakka quraan hin jirre yoo jiraate waan dandeenyu quraanan binnaa bira jirraa maashaallah jenne. akkana jedha tokko qul wallahu ahad allahu samad lam yalid jedha fa gurraacha merkaatu ofare bar duriyuma isaati hojji jarana keenyaas kofoo lafarra yaasee keenya kun ka miila chikillee gifi hudduun isaatu ka Amma filasi waa'een siyaasaa kun hafee amma gareedhuma shaadaa hordofuudhaan achitti waa biraa hin jiru. Hafee. Jawaar jette abbaan kiyya jawaar addunyaa xawaafi jedheen akka zurqarnayni jedheen jebbo addunyaa xawaafi jedheen itti gallakkise jedhe abiyyi masaraa qabii taa'i jedheen jaalmarroon bosona bineensa achi nyaadhu yoo feete onni kun jedheen jedhe abbaan kiyya nafa inni ni ga'ee jedhe gartee biyyaan baate nafa inni jedhe kannine jedhe birrii aamata meeqa mana ittiin jaarranu nafa inni jedhe warra gaaraa warra bosonaan hundaa jedhe baafne jedhe bosonaayis hin baatu jedhe Oromoon amaarinis gartee biyyaas gallakkisuu dide jedhe eenyu Oromoon tunis dhaaba dur gartee opiidoo jedhanii maqaa jijjiirratti badhaadhina jettee dhufte jedhe ammaa si'achi maal goota jedhe bakka anurra maal goona jedhe amboolii fa'aa tolchitee jedhe amboolii fa'aa tolchitee deemti jedhe kalaftis biyyi dukkanaa mabraa xaffaa guyyuu jedha amboolii deemti jedhe osoo Itoophiyaa tana jedhe osoo aduun guyyuma tokko irraa dhaabbatte uummanni wal fixa jedhe bar
halkanii aduu tanaaf beektaa guyyaa fi halkan godhee malee. Daawwanni halkan obsaniif boru aduun ni dhuftiidhaaf obsanii. Wanni halkaniif yoo dhabanis dukkana rafaniif boru aduun rabbii ni dhuftii jaaniituma abdataniidha. Takkeetti tanaaf baase malee namni sila wal nyaataa bar. Miskiinarra namni wal nyaatu hin jiru. Gartee inni biyya Arabaatii galee kuni zarraaf biyya godhuu ni beekaa bar. Shurxaa jalaa miliquu bare kuni biyya Itoophiyaa lookeeshin hin qabdu namni si qabu hin jiru jara namni wal fixaa bar. Amma namni wal fixa. So kanaaf akkanuma yoo jiraatte Oromoo alhamdulillah jedha. Mootummaan jaartiin nama sossoba. Bas maadaa fudhadhaa jaanii akkamirraa taana namuu didee qaama gabareen teenyaas nuti hin beeynu araddaa malee mattawaaqaa haa. Mattawaaqaa wantaa haa ishaaraa tokko haa quba suuqan tokko gartee akka paasaaboraa ta'a. Maarree kaardii ID kaardii moo lafee tokko haa mattawaaqaa lafee jajjabaa. Jajjabaa sun wanta quba suuqii fudhadhaa jaanii miti hamma. Gabareen teenya diddee nuti waan quba suuqan kana beeynu quba suuquu qalama quba suuneeti qalama jiidhaa sun kan akkana quba suuqanii waraqaa irratti akkasitti farraman quba shaniin farraman san. Tan malee kompiitara harka suuquu tanan dhageenye didan namu. Didan ka maaliif hagarii kan paasaaboraa jedhama laal nu sossobanii anuma boru ofirraa nin baafadha jeetiin itti yaade maaliif jennaan paasaaboraa yoo Ameerikaa deemuu feetanis yoo biyya hundi deemuu feetan bakka paasaaboraa isinii boojanii gabareeti daaraan maqaan. Alkuma qabaadha wauma jedhan mootummaa fi haadha manaa onuma ishiuma jedhaniin jedhanii ilkeen qabdu jedhan rigaa harkaa qabdii jedhanii beektaa ilkee hin qabdu. Amma warakkanne yaaboo seera kanaaf. Dubbiin akkasii galtee ilkeen hin jirtu rigaadha qabattee deemte jedhan karaarra dullattiin. Mee maarriiti? Kana baasaboor nama qabadhaa isa deemtanii miti. Gara biyya tokko deemnu. Isa deemtan nama qabadhaa waan qabadhaa isin hin jedhan. Miseensa ta'e nama Itoophiyaan biyyuma hin deemne qabdi. Itoophiyaan biyyuma hin deemne qabdi. Biyyi Itoophiyaan hin deemne numa jira hin jiru. Isa Itoophiyaa yoo namni guyyaa takka eegee rabbiin Itoophiyaa jedhee maqaa itti moggaase namni keessumaa moggodaan. Moo deema bar. Abaarsa Waaqayyoo keessaa wangeela irra jirti bar Itoophiyaan gana wangeelee kan dubartii wudduudhaan gana wudduu qullaa yaati jedha bar wangeelee. Wudduu qullaa yaatan jee wangeelee. Wangeelee kan nyaaku moo? Wallahi wallahi. Ustaz. Barasan naaf isin hin jiran. Wangeelum kan dubbatan. Abdi Musa. Sagantaa biraa seenna. Maal na ukaamsitanii amma Waaqayyo silmiisa akkanan. Aboo ati bar yeroo gariis maashaallah rabbiin wajaalnaa nuu makum subaata rabbi sii godhe. Ahmadi bakka kee dhufe dubbata. وجعلنا لايف التيك توك سباتنا تيانا برا التيك توك سباتنا تي بتاني قرأت برا تيرو غري غافل الله بيقول لي أبدين 24 ساعة برا قتيتي ساعة صدمي ترباتا ميلامة فأكو يسوع بيجاس تربات ساعة صدمي في لامت ساعة ترباتا ميلامت كافة مجراني متي إني بيجاس تدي فلا بابر جيم أساسا إنه قال منا كيتي واني ديمني دقيقة نقولي وانتي أبو منا نوبنا جراني تيدي من بر فرا. تاسي में कैसे डर बेटा? أبو थुर्रे बर. आने मने ये गति बरा. उसका ये गति बनती यो आनी रफने आनी गच्चीफनान अच्छी करा गल्लान ते कोच करा गल्लान नुफ्तसीन. ला हाउला. आप तुरान सब देते नुफ्ती मीगा. Arra sagalii fi wahii dhufte ajaa'ibaa wanti bineentiin sun. Yaa gola ana fi xiqqoo achi hiike gartanii ana xiqqoo achi hiike. Rakkanne yaamu. Aboo rabbi si haa qajeelchu wallah. Ana amma ustaaz Abu Muwaazirraa gaaffii qaba. Fadda. Itoophiyaan sun hudduu qullaa deemte moo ganaa deemti? Kun damiira isii akkam jedha isa waan isan. Mustaqbala mo waan deem tara dubbate waan bakka sanaa ما دير مو في المدار في أمري دا في وانك أبدي أكاس no توني حالي دا تأمنتنا خيس جرساني تفاسير الإساجسي خنا أنا تتكشو وانت جاي
Kan amma yoo gadi fageenyaan baruu feete karaa dirree tana gadoo dachaa tuufaa deettee ilaaluu hin dandeessa. Karaa Finfinnee bakkatti gaafa kan qarshii 60 jaanii na jala fiigalsanii achi dhaquu hin dandeessanii. Achitti amma kunnoo duqullaan baanan sunuma. Tabiraan jiru qunxaan dhalaa yaa'uu san gartee madalaan Amaaraa. Warra masqala qabu kana hunda beektaani Amaaratti hin beeka. Biyya teenyatti hoggaa nama wal ani naaf ati Amaaraa Islaama waliin jaanii bar. Akkas. Hin dhageenye bu'aasa takka. Akkasuma guddanne akkasuma jenna. Naaf hoggaa wal lolan. Nama Islaamaa kana ijoolleen gaafa ijoollee hoggaa wal deemboo wal lola naaf ati arraa booda naaf ati Amaaraa Islaama qabrii walirra hin dhaabbannu waliin jaan. Kanaaf warri masqala qabu guutuun Amaara. Amaarri asiin olii kun hundi qullayaa. Tanumaa bar. Sanuu Amaara keessaa ilaala jarana. Amaara akka biyyaa mana dhufne sanirra dubatti afaan hin jiru. Namni muka mormarratti baatee waan nama beeti albeer waanuma jechuun waan fokkosaa hunda hojjetan. Wallahi. Yaati bar maqullaa khashiifa yaati bar. Soomana magaalaa gurguddoo soomanuun dhoorkaa bar ba'u nuti. Anfaan gaara galeetiin soomanuu eegalee gaara galee gaaratti soomana si jala tabaroo dhaba. Kirri ajaa'ibaa